kunuutti haala kanaan beera maashaallah. Kunoo kana fakkaataa beera maashaallah. Jennee kunoo zayituunii xiqqoo irra keessatti naqe. Maashaallah. Asii waliin mammakane fudhatu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoota maatii ashuurtuuf jirra jirtu akkam nagaa keessanii nagaa koodha rabbiin galannaa gahu. Akkasumallee hordoftoonni amantaa biraa yoo iyyaa harka fuudhisaniin jala jirra jirtu jiraattani. Har'a salaataa makaroonaa hojjechuufidha. Kunoo wantoota kana qopheessadhee jira. Margitanii makaroonii affeelan jira. Kiisii tokkodha kuni. Shumburaa ulbaa yookaan affeelamaasa xaasaa tokko. Qaaraa kun filfil baariidiidha abbaa tokkodha. Kun immoo duuraa yookaan boqqolloo affeelamaadha. Qodaa ishee xiqqoodha tokkodha. Kuni maqdoonasiidha. Fireezarii keessa waan tureef akkasittiin bifa isaa jijjiirratee jira. Asitti kaarotii fayyadamee abbaa tokko qashare. Asitti qimamoota zaatarii ashaboo fi filfila aswadii yookaan qunda barbareedaa kama akkasumas orgaanoodha warri kun. Asitti jibnii kireemii kun maankaa lamadha. Kun immoo roobii yookaan itittuu maankaa sadii. Zayituunii maankaa afuriin fayyadame. Loomii asiirii maankaa sadii. Kaliidha kuni mul'atu keessa kalii maankaa tokkodha. Akkasumas maayinasii maankaa lama guddaasaa warra kana fayyadameen hojjedha. Kana fakkaataa maatii ashoo warri taatan warri maatii taatanii jajjabeessitaniin galatoomaa isiniin jenna. Warri haaraa dhufaa jirtanii gootanii maatii ta'uufiidhaan akkanatti dabalamtan asumaan isin gaafanna isiniin jedha. Galatoomaa obboleewwan. Kallattiin amma gara hojii isaatti deemna. Asitti makaroonaa kun isaan qodaatti naqadha. Irratti kan naqamu kaarotiidha. Kuni shumburaa. Asitti qaaraatti naqa. Asirraa boqqolloo. Amma kireemii isaa hojjenna. Kireemii isaa hojjechuufis kallaaxaa qopheessadheen jira. Kallaaxaatti nan naqe warra kana warra kanatti naqadha. Kunoo ammoo hunduma isaatti nan naqeen jira. Fallaxeen deebi'a. Asitti immoo kunoo kireemii hojjenna. Kireemii yeroo hojjedhu furdaa ta'ee jira. Bishaan xiqqoon itti fayyadama. Kun burcuqqoo shaayii ruubii kanatti naqeen sirriitti kallaxuu qabna. Sa'aatii dheeraaf yaani akka kanatti akka argitan kana ija tattee jira sirriitti. Baalli isaa sunis daakame. Inni mul'atu kun akka inni badutti inni yeroo sirriitti kallaxameedhu magariisa ta'a. Bifa magariisa nu kenna. Mul'atu wanti itti fayyadamne kun baalli isaas
zaatarii akkasumas orgaanoo waan baala baala ta'an jira wanta ta'eef isaan akka isaan sirriitti bullaa'anii sirriitti daakuu qabna jechuudha. Akka malee qallisuun barbaachisu. Baay'ee walitti fufsiiseen kallatee yaani kunoo bifisa baay'ee bareedaadha magariisa ta'e wanta tokko wanti keessaa mul'atu hin jiru jechuudha. Kunoo asiirii abukaadoo fakkaata. Maashaallah baay'ee mi'aadha. Kana fakkaata. Gara qodaa qopheessannetti deemna. Kun kanatti naqeen jira yeroon itti makuuf jedhuuni itti fayyadama isa qodaarraa fi ammatti naqeen kanarratti walitti makaa isa booddee kunoo haala bareedaa haala ajaa'iba ta'e kireemii kana fakkaatu akkanatti daakee baay'ee sa'aatii irra turse ammanni xuruutti kun akka kanatti arangaadee ta'utti magariisa ta'utti sirriitti kallaxe ammas irra deddeebi'ee yaani kireemii manatti qophaa'een fakkaatu maashaallah baay'ee bareeda xaamiin isaallee akka ajaa'ibaa mi'aa siniin jedha asitti irra kana walitti makanna isa booddee anamma asii kasiin qabu kasiin fixeen ture yoo akka carraa ta'e madaamiin koo gaafa dhuftu fiddee dhufte booddee dhuma irratti itti godha. Yoo isheen fidin dhufte immoo maalin godha qaaraa kana utuu qaaraa lo'aanii magariisa asfariisaa diimaasaa arganne fayyadamnee baay'ee tokko bareecha ta'uu egaa yoo dhabnes waan manaa qabnu hojjetanna. Kireemiin isaa maashaallah wallaahi baay'ee tokko mi'aa salaaxaa ajaa'ibaadha. Isiniin jedha amma qodaa keessatti saafee asirratti naqeen dhiisa maaliif namni nyaachuuf jedhuun dhufne waan ta'eef yoo namatti naqe immoo hin goga. Kanaaf kana san qodaatti buuse kan akkasumatti kaa'adhee gaafa dhiyeessuu jedhu irratti naqa. Amma isa qodaa keessatti hafe kanan itti naqee isinitti agarsiisa isiniin jedha. Lola gaafa itti naqullee kana fakkaata baay'ee tokko bareeda. Salaaxaa ajaa'ibaadha. Ammas maalidha kuni zayituunii dhuma irratti xiqqootti godha zayituun akka daree jechuudha. Kunuutti haala kanaan beera maashaallah kunuu kana fakkaata beera maashaallah jennee kunuu zayituunii xiqqoo irra keessatti naqe maashaallah. Asii waliin mammakane fudhatu jechuudha. Okay.
asii waliin mammakanii fudhatu jechuudha. Okay.